Waanuma tokko abdii isin godhuu barbaadeeti odeeffannoo har'a damarraa dhufe tokko dhimma siiriyaasii nageenya biyyaa irratti illee fuulduree uummattoota biyya saniitiif illee hedduu murteessaa waan ta'eef doongoor seena qabeessi hojjetamuudhaaf waan deemuuf kanarratti of eeggannoo uummannis warri biyya bulchus badii waggoota 8 dabre kana himaa turreerra doongoor guddaan hojjenne ibsuuf hin dhiyaadhe kaleessarraa kaasee Adaamatti walga'iin koree jiddu galeessaa bilchaginaa dhoksaadhaan godhamaa jira. Walga'ii sana irratti maaltu mari'atame maaltu akka ajandaatti dhiyaatee garamitti deemamaa jira kajehu dubbachuudhaaf hin dhufe. Dhimmi kun dhimma nageenya biyyaa dhimma akeeka uummata keenyaa kan hanga har'aa irratti qabsoon godhame kan gara fuulduraatti irratti illee dhiibbaa waan qabaatuuf sadarkaa odeeffannootti xiinxala gara fuulduraatti dhufa irratti sadarkaa odeeffannootti gurra akka qabattaniif waan dhiyeessuun barbaade jechuudha. Ajandaalee murteessotaan waan baay'ee irratti mariin isaanii paartiin bilchaginnaa ajandaa maal qabatee kan dhiyaate kajehu irratti akka propoozaalaatti yaada dhiyeessan jechuudha. Dhimmoota gurguddoo afran hedduu murteessoo dhiyaatan 3-4 isin dhiyeessuun barbaada. Ka duraa dhimma federaalizimii irratti propoozaalli yaadni dhiyaate federaalizimiin amma jiru kan saba Oromoota irratti hundaa'e kun akka jijjiiramu kan jedhudha. Bakka isaa caaseeffama walitti dhiyeenya lafaa fi hidhata dinagdee irratti hundaa'een bakka bu'amu kan jedhu akka yaadatti dhiyaatee hedduu wal falmisiisaa ta'ee itti deemamaa jira jechuudha. Kileer akka ta'u federaalizimiin amma jiru kun akka hafuu fi ka caaseeffama haaraadhaan ka akkaataa walitti hidhiinsa dinagdee walitti dhiyeenya lafaatiin akka ta'u yaadni dhiyaatee jira. Kunis wal falmisiisaa jira. Hedduu kan ajaa'ibe san keessaa yaada kana duras dhagayaa turre. Heddummoo kan ajaa'ibe maali? Not only federaalizimicha jijjiiruu qofa osoo hin taane haalli ittiin jijjiiramu immoo akka duraarraa akka jijjiiramu. Dur fakkeenyaaf naannoon tokko uummattoonni naannoo tokko keessa zoonis haa ta'uu naannoo uummachuu kan barbaadan taate riifarandamiidhaan marii uummataa godhamee riifarandamiidha. Bu'aa riifarandamii sanii riifarandamii dura marii federeeshiniitiif dhiyaatee achi booda riifarandamiin godhamee achi booda paarlamaadhaan mirkanaa'aa ture. Amma sun hafee kallattiidhaan yaadichi paarlamaadhaaf dhiyaate loor haawusiif dhiyaate loor haawusiin eega irratti mari'ate booda pirezidantiin mallatteessa. Pirezidanshaalizimii illee dhufnaa garamitti akka deemaa jiran. Very simple hirmaannaa uummattootaatiin alatti marii fi marabbaa uummattootaatiin alatti paarlaamaa qofaaf dhiyaate. Paarlaamaan majooritiidhaan yoo mirkaneesse godinni tokko naannoo tokko irraa fottoqee kan biraatti makamuu danda'a. Godinni tokko ofii naannoo ta'uu danda'a. Jijjiiruu danda'ama jechuudha. Jechuun maali? Naannoleen amma jiran kana diiguudhaaf sirni aangoo irra jiru even gara referendamiititti dur hin beeytanii naannoleen uumamuudhaaf jijjiiramuudhaaf referendamii godhamuu qaba. Waliigalteen naannolee biraallee jiraachuu danda'u qaba. Amma sanaan biseen simply paarlaamaan mirkaneessa pirezidantiin mallatteessa bom naannoo biraa taataa jechuudha. Kun irratti hojjetaa turan akkuma beeytan jidduu torban kan waan biraa qaba'e kan actually odoon irratti haasaa jiru yaadaa jiru kan haaraatti ba'ee jira. Jechuun waan haaraan dhufe osoo kan dura ilaalaa jiru wanti tokko booda isiniif maxxansaa dokumentii naannoo Oromiyaa riiorganaayiz gochuudhaaf haaraatti taasisuudhaaf itti yaadamee ittiin hojjetamaa jiru jira. Dokumentiin kun Oromiyaa gola jahatti qooda. Godinoota waan jedhan san diigee gola jahatti qooda. Gola baha Oromiyaa, gola kibba baha Oromiyaa, gola lixa Oromiyaa maal jedhanii godinoota akkasitti qooduudhaaf godina bakka buusa hambisanii aanaa fi golaa fi naannoo ka ta'u ka jiru dhiyeessanii jiran jechuudha. Wanni kun akeekni isaa gara fuulduraa wanni amma gola jedhamu kun naannoo akka ta'uuf yaadameeti jechuudha. Naannoof danda'e akka ta'uuf yaadameet qophaa'eeti kan deemamaa jiru jechuudha. Akkuma dokumentii kana argadheen barreeffamaan warra aangoorra jiruuf waan kana itti yaadadha. Wantoota gaggaarii keessa jira dokumentii. Garuu akkaataan itti deemtan kuni rakkoolee jiran kan hammeessu ta'uu danda'a. Kan jiru dhiyeesseen ture gara fuulduraa bal'inaa irratti mari'annaa jechuudha. Waan haaraa miti wanni har'a sadarkaa federaalaatti fidan waan naannootti sadarkaa naannootti already haala mijeessaa jiran jechuudha.